Okay, akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo ammas deebi'ee dhufeera. Mee har'ammoo dhimma teeknooloojiin kan wal qabatu akkuma yeroo baay'ee karaa feesbuukii koo barreessu. Dhimmoota teeknooloojii wajjin kan wal qabatan sinitti haa himu. Isa keessaa immoo industirii 5 yookaan addunyaa shanaffaa yookaan isa fifth industrial revolution jedhamu waliin ilaalla jechuudha. So industirii 5 jechuun bakka amma addunyaan gama teeknooloojiitiin irra geessettu jechuudha yookaan immoo the fifth industrial revolution yookaan qaroomina addunyaa isa shanaffaa yookaan isa dhumaa jechuudha. So industirii 5 kana kan moggaasee research and development hojjechuudhaani European Union tu waliin ta'ee industirii 5 fi qabiyyee isaadha kan isaan qabatanii as bahani. So industirii 5 kuni qabiyyeen isaa kooriiwwan gurguddaa sadii irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Innis inni jalqabaa human centric, kana jechuun ilma namaa kana giddu galeessa godhachuudhaan kan hojjetudha jechaadha industirii 5 kuni. Inni lammaffaan sustainability kan jedhamuu fi inni sadaffaan resilient industrial era where humans and AI collaborate yookaan ilmi namaa kunii fi artificial intelligence'n waliin akka hojjetan. Artificial intelligence'n ilma namaa kana akka miidhu yookaan immoo ilmi namaa kun dhufaatii teeknooloojii kana ofirraa qollifatee akka jibbuuf otoo hin taane humans and AI collaborationidhaan akka addunyaan kun gara fuulduraatti deemtu. It is an emerging technology jechuudha industirii 5 jechuudha. So as bira utuu hin gahiin yookaan industirii 5 bira utuu hin gahiin waggoota 266 dura industirii 1.0 yeroo itti ilmi namaa harkaan qotuu adamoo adamsee nyaachuu fi biqiloota kana funaanee soorachuurraa gara maashiniidhaan hojjetee qonna isaa kana ammayyoomsee hojjechaa turerraa ka'eeti jechaadha. Bara 1760 hanga bara 1840 kan jiru industirii 1.0 kan jedhamurraa ka'ee yeroo har'aa kana jaarraa 21ffaa kana keessa industirii 5.0 irra gahee jira jechuudha. So industirii 5 kana keessatti akkuma jalqaba isiniif kaasee wantoota gurguddaa sadii irratti jechaadha kan inni xiyyeeffatu. Inni tokkoffaan human centric approach. Inni tokkoffaan industirii 5 kuni human centric yookaan immoo ilma namaa kana giddu galeessa godhatee ilmi namaa fi AI yookaan artificial intelligence'n wal faana hojjechuu qaba malee tokkoon miidhee adeemuu hin qabu kan jedhu ejjennoo kanaan jechaadha kan inni dhufeeru jechaadha. Human centric approach yommuu jennu technology enhances human creativity and decision making. Teeknooloojiin creativity namootaa fi murtee namni fudhachuu qabu guddisa yookaan immoo efficiency isaa performance isaa dabala jechuudha. Kan inni xiyyeeffatu focus on skills yeroo baay'ee akka waataa teeknooloojisti ta'ee akka kootti ani kanan xiyyeeffadhu namni tokko barnoota baratee muuxannoo hojii dheeraa qabaachuu irra kan inni focus gochuu qabu ogummaa qabuunidha yookaan immoo skill inni qabaachuu qabuunidha kan jedhudha jechaadha. So industirii 5 kunis kanuma jechaadha kan inni jedhu. It focuses on skills, ethics, well-being and inclusion kan jedhamu irratti jechaadha kan inni xiyyeeffatu. Itti aansee humans remain in control, AI assists. Kana jechuun ilmi namaa kun addunyaa kana to'achuu ittuma fufa maleessa AI'n addunyaa kana ilma namaarraa fudhatee hin to'atu jechaadha. Garuu immoo namni kan inni control godhu assistaansii AI'tiin. Yeroo baarraa kana AI toolsiin baay'een addunyaa kana keessatti emerji ta'anii jiru. Kanneen akka ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini
fi kanneen kana fakkaatanii AI assistance AI tools dha jechaadha. Isaan assist nu godhu gaaffii gaafanneef deebii qabatanii nuuf dhiyaatu jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Itti aansuudhaan for example AI supports doctors, teachers, engineers but not replace them. Yeroo har'aa kana AI'n humna ilma namaa kana bakka bu'aa utuu hin taane industirii 5 kana keessatti garuu immoo doktoroonni hojii isaaniitti akka aktiif ta'anii fi it supports doctors, barsiisonni hojii isaaniif akka aktiif ta'anii fi it supports teachers, itti aansee injiineroonni hojiiwwan dizaayinii develop irratti hojjetanii fi isaaniin ni gargaara malee isaaniin bakka bu'aa miti jechuudha. Industirii 5 kun kan inni irratti xiyyeeffatee dhufe jechaadha. Inni lammaffaan industirii 5.0 core 3 core pillars of industirii 5 jennee kan nuti waamnu keessaa inni tokkoffaan akkuma jalqaba kaase human centric approach dha. Inni lammaffaan sustainability dha jechuudha. Sustainability jechuun green energy or solar and wind kana jechuun jijjiirama addunyaa kanaa fi aarri warshaaleewwan keessaa bahu faalama qilleensaa irratti dhiibbaa qaba kan jedhu irraa ka'aniitu jechaadha. Warreen seerota kana baasan EU's haa ta'u European Union, UN haa ta'u United Nations, IMF, International Monetary Fund, World Bank, World Economic Forum warreen kun seera baasu jechaadha. Seera kana irratti hundaa'e industirii 5 kun immoo kanneen kana hammatee dhufee jechuudha. Kanaafuu sustainability dha jechuudha inni lammaffaan. Innis immoo zero emission policy of keessaa ni qabaata. Circular economy, reduce, reuse, recycle. Kana jechuun economy wantoota reduce nu gochuu danda'an yookaan wantoota nu qusachuu danda'an, wantoota irra deddeebinee fayyadamuu dandeenyu yookaan reusability, recycle wantoota nuti irra deddeebinee ammas fayyadamuu dandeenyu jechaadha. Smart resource management kana jechuudha. For example digital Ethiopia 2030 kana wajjin kan align godhu sustainability dha jechuudha. Inni sadaffaan resilience and security, strong system against cyber threats. Yeroo baay'ee yeroo ammaa kan addunyaan akkuma guddachaa deemte miidhaan gama cyber security dhaan jiru guddachaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu resilience and security kuni dhiibbaawwan gama teeknooloojii guddina teeknooloojiitiin dhufan ofirraa hambisuudhaa fi kanarrattis ni hojjeta jechuudha. Business continuity during crisis yeroo garagaraatti egaa sudden change dha. Industirii 4.0 irraa gara industirii 5.0 tti gaafa addunyaan ceetu miidhaawwan garagaraa yookaan drawbacking garagaraa ni jiraata jechuudha. Kana keessatti resiliencein baay'ee barbaachisa jechuudha. Local and global supply chain resilient jechuudha kan inni of keessatti qabatee jiru. So kana jechuudha. Inni dabalata human machine collaboration, namni fi maashiniin collaborate ta'ee waliin akka hojjetuufidha jechaadha kan inni xiyyeeffatu. Cobot jechuun collaborative robot, meaning we have a robot, also we have a human resource, then a human resource plus robot will do together by collaboration jechaadha. AI co-pilots kana jechuun AI'n ilma namaa kana ni gargaara. Smart tools that learn from humans kana jechuun toolsima ilma namaa kanarraa baratanii hojii isaanii sirnaan gaggeeffatan kanarratti ka xiyyeeffatudha jechaadha. Ethical and responsible AI kunillee kan hammatedha jechaadha. Kun immoo kan transparency, digital privacy, fair and unbiased systems, AI land with human values kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanneeniif kan kana fakkaatanidha guyyaa har'aa kana kanan isiniif qooduu barbaade. So nuti immoo akka hawaasa Oromootti eessa jirra industirii 5 yeroo har'aa kana kanarra gaheera. Fakkeenyaaf industirii 5 keessatti kan hammatamanii jiran artificial intelligence dha, machine learning dha, internet of things, big data and analytics, digital twins, robotics and cobots, cloud and edge computing, cyber security, blockchain, AR or VR, green and renewable energy kan jedhaman hammatamanii jiru jechuudha. Erga fayyadamtoota industirii 5 fidee dhufe kana keessaa qooda qabaachuudhaaf nuyi akka hawaasa Oromootti eessa jirra kan jedhu
ilaaluu qabna jechuudha daawwattoota keenya. So kanin viidiyoo kana isiniif qoode ani Isaayyaas Camadaati jechaadha. Akkuma beektan dhimmoota teeknooloojii irratti barreessuu, dubbachuu fi hawaasa keenya kakaasuudhaan kanan beekamu. Akkasuma barnoota sooftuweerii all digital skills kan ta'an kennu, keessumaa ammoo barnoota sooftuweerii kan full stack website development jedhamu barsiisuu irratti jechaadha kan nuti argamnu. Kanaafiyyuu gara industrial era gara digital era transform gochuudhaaf namni tokko hubannoo teeknooloojii sirna yeroo isaa kan eeggate qabaachuu akka qabuun akeeka cimsees hubachiisa jechuudha. So kana fakkaata yeroo biraa sagantaa biraadhaan amma walitti deebinutti galatoomaa ulfaadhaa.